Hayyee deebinee jirra. Mi'arra immoo wanta yeroo hedduu hundi keenya dogoggorree taasisnu kan sirrii hin taane tokkoon isinitti himaa. Innis akkuma suura irratti argitan kana gurra ofii keessaa yeroo guurii baafu haala kanaan qulqulleessuun sirrii miti. Wantittiin kun cotton swabs jedhamti afaan Ingiliffaanii yookaan qulqulleessituu gurraa jennee yeroo hedduu kan nuti suuqii irraa binnu haala kanaan gurra qulqulleessuun gaarii miti. Akkasumas miidhaan inni qabu beekamee dhaabbanni hedduun illee akka hin oomishne push ta'anii kan dhaaban jiru jechuudha. Yeroo hedduu nuti immoo kana qofa osoo hin ta'in waanuma argine fakkeenyaaf iskiriiptoo irraa qadaada baasnee tokko tokko kan gurra keenya keessa gashinee guurii gurraa baasuu jirra. Waan adda addaa kan goonu jirra. Yeroo kanaan baasnu hanga ta'e fuudhee ba'u malee miidhaa isaa caala xiqqoo fuudhee ba'uu danda'a. Haa ta'u malee miidhaan inni qabu garuu kanaa oli. Mee miidhaa isaa kan armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Gurra ofii keessa guurii gurraa qabaachuun mallattoo dhukkubaas miti. Akkasumas qulqullina dhabuu gurraas miti. Gurra keenya keessa yoo guuriin jiraate dhibee fayyaa jira miti. Akkasumas immoo gurri keenya qulqullina dhabee miti. Dhibeen fayyaa kan jiraate malaa wayii ba'a malee guuriin gurraa mallattoo fayyummaa gurraati. Qaawwa gurraa keessa kan guurii oomishan kan isaan itti argaman tokko sadaffaan hanga walakkaa isa gara bakkee jirudha malee gara alaa jirudha malee walakkaan gurraa kan gara keessaa jiru walakkaan qaawwa gurraa kan gara keessaa jiru guuriin oomishu. Guuriin kan oomishamu gara alaadha. Tokko sadaffaan hanga walakkaa qaawwa gurraa kan gara alaatti guurii oomisha. Uumamaan guuriin gurraa kan keessaa gara alaatti deemu waan ta'eef keessa gurraatti qaawwa gurraa jiisee asiidawaa waan ta'eef guuriin kun jarmilee adda addaa kanneen akka baakteeriyaa fi fangasii adda addaa ajjeesee kan gurra seenan akkasumas zayitaawaa waan ta'eef wantoota seenan ofitti qabee hambisee qulqulleessuun gara alaatti geessa. Kun noormaalii naachuraal koorsiisaadha jechuudha. Kanaaf egaa guuriin gurraa qabaachuun faayidaa qaba malee miidhaa tokko illee hin qabu. Haa ta'u malee darbee baay'atee furdachuun sarara gurraa cufuun dhageetti hir'isuudhaaf nu saaxiluu danda'a. Takka baay'ee gurra yeroo cufu waa dhaga'uun keenya hir'achuu danda'a. Yeroo furdatee cufu. Yeroo kana immoo baasuuf maal goona wantoota adda addaa gurratti ergina jechuudha. Ishee cotton swabs yookaan qulqulleessituu gurraa jennu dabalatee jechuudha hedduun keenya. Yeroo kana namoonni hedduun gurra isaanii ofumaan wantoota lallaafoo ta'anii qulqulleessuu yeroo yaalan mul'ata. Haa ta'u malee kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Sababni isaas yeroo kanaan qulqulleessinu gurra kan walakkaa gara keessaatti kan qulqulluu ta'e kan guuriin oomishne dhiibuun seensina caalmaatti keessa geeshinee cufu. Noormaal akkuma jalqaba jedhee guuriin gurraa keessaa gara alaatti deema wantoota adda addaa hin barbaachifne fuudhee. Yeroo nuti immoo kana galchinu maal godhaa irraa isa noormaalii gurri keenya ofiisaaf qulqulleessaa jiru gara keessaatti dhiibna jechuudha. Ittisaa jirra akka inni of hin qulqulleessine. Dhiibuu qofa osoo hin ta'in keessi gurraa kan gara taamburii gurraatti argamu guuriin oomishu dheeraa gara sanatti dhiibna. Gara sana naannoo qulqulluu ta'etti dhiibnee achi cufnee keenya jechuudha. Kanaaf kan akkasiin baasuun rakkoo mataasaa qaba. Dabalataanis guuriin taamburii gurraatti qabatee akka turu taasisuudhaan keessatti waan dhiibneef guuriin gurraa dhaqee taamburii gurraatti qabataa. Kun immoo infekshinii gurraaf nu saaxila akkasumas dhukkubbii qabaachuu nutti fida. Akkasumas immoo baasuun isaa booda cimaa ta'a. Kana malees guurii gurraa wajjin wal qabannaan dhageettii illee cufuu danda'a jechuudha. Guurii gurraa bira ga'ee cufeennaan miicanii baasuun illee xinnoo cimuu danda'a. Akkas taanaan akkamiin of keessaa baasuu dandeenya? Yeroo guuriin gurraa gurra keenya cufu wantoota akkasiidhaan hin baasuun taanaan maal gochuu qabna jennee yoo ilaalle jalqaba osoo baasuun yaaliin taamburiin gurraa fayyaa ta'uu ogeessaan ilaalamuu mirkanaa'uu qaba. Taamburiin gurraa citaa yookaan madaan qabu kan hin cinne akka ta'e adda ba'uu qaba jalqaba. Sanaa booda maal goona taamburiin gurraa nagaadha erga ta'e zayita adda addaa jiru kan kanaaf oolanii akkasumas haayidroojin peeroksaayidii xiqqoo ishee ganamaaf galgala guyyaa 2-3 hanga guyyaa 5tti gurratti cobsina. Gurratti cobsineeti hin lallaaffisna jechuudha. Guurii furdatee jabaatee cufee jiru kan. Guyyaa 5 booda yeroo guuriin kun laafu bishaan xiqqoo kan xiqqoo qabbanaa'ee gurratti cobsuudhaan sekendii muraasa booda gara gurra sanaa gadi qabuun akka yaa'ee ba'u taasisna. Ciisneetiin gurra keenyatti bishaan xiqqoo ho'ee qabbanaa'ee gurra keenyatti
cobsina jechuudha. Erga cobsinee booda seekendii yookaan daqiiqaa muraasaa booda deebineetti gurra sanaan gargaragallee ciisna ofiis akka yaa'ee ba'uuf. Sana booda qaawwa kan gara bakkee uffata qulqulluun qoorsina keessaatii bishaan sun maal godhaa? Guurii haayidroojin peeroksaaydiidhaan baay'ee lallaafee jiru kana keessaatii miicee fuudhee ba'a jechuudha. Kan miicamee immoo hin bahin hafe kan dhufee gurra keenya caafii irra gahee jiru uffataan keessaa fuuna. Akkasumas maal goona irra deddeebinee dalaguu dandeenya wanta kana yoonni keessaa miicee hin fixne ta'e. Ammas irra deebineet yoonni miicamee hin dhumne ta'e lallaaffisneet haayidroojin peeroksaaydiidhaan guyyaa tokko lamaaf deebinee ammas bishaaniin haala kana gurratti cobsine keessaa immoo gadi akka ofuma isaa keessaa qabatee yaa'u taasisna jechuudha. Haala kanaan gurra qulqulleessuutu sirriidha. Malee gadi dhiibuun gonkumaa sirrii miti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gonkuma kana ofii keessan irrattis daa'imman irratti raawwatina. Turtii gaarii.